Akkam jirtan daawwattoota Egeree Miidiyaadhaa fi warri marsaa adda addaarraan gaafiif deebii tanaadhaan wajjin hordofaa jirtanii baga nagaan nu eedan. Har'aan tana gaafiif deebii gabaabduu weellisaa Oromoo beekamaa obbo Kadir Sa'iid wajjin gochuuf jiraanna. Gaafiif deebii tanarraa waan hedduu waliin bohaaruudhaaf jiraanna. San keessaa Kadir Sa'iid eenyu, maaliif fi eessatti akka artii jalqabee, artiin Oromoodhaa eessarraa gara eessatti akka dhufee fi eessa akka jiru san hundaa'uu wal gaafachuudhaaf jiraanna. Akka nu wajjin turtan asumaan maqaa Egeree Miidiyaa fi warra Egeree Miidiyaa qindeessaniin nu wajjin tura isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Muhammad Adamoodhaati, geggeessaa fi qindeessaa marsaa opride.com. Obbo Kadir Sa'iid takkaahuu weellisaa keenya beekamaa kabajamaa obbo Kadir Sa'iid baga gama keenya kana nagaan dhufe. Baga nagaan eegdan. Gaarii gaaffii deebii kana nu wajjin godhuudhaaf hayyamuu keetiif dura maqaa daawwattoota Egeree Miidiyaatti warra karaa adda addaatiin nu cinaa bu'aa jiraniin galatoominsiin jedha. Galatoomaan jedha anilleen. Mee dura gaaffiif deebii keenyatti seenuun duratti Kadir Sa'iid eenyu? Galatoomii Kadir Sa'iid jechuun Kadir Sa'iid dhaloonni kiyya gaara mul'ataati, kutaa Harargeeti jechaadha. Bakki dhaloota kiyyaa Harargeedha jechuu barbaadeeti. Waan warra keetii fi gaafa ijoolleedhaa maal fa'aa gochaa akka turte, eessatti akka guddattee sanarraa yoo nu himte? Egaa akkuma daa'imman yeroo dhalatan sadarkaadhaan hojii adda addaa irra bobba'anitti xiqqeenyarraa kaasee baadiyyattiin dhaladhee baadiyyattiin guddadhee horii tiisuu, re'ee tiisuu, san boodaan immoo hojii qonnaa, dardarummaa booda immoo egaan dargaggummaa kana seene booda sirba aadaarraa qooda fudhachuu, dhiichisuu, urruubsuu, ragaduu, garbuu haamuu, qarxaa qotuu, asheeta nyaachuu, kanuma keessaan as dabre jechuu barbaadeeti. Jiruu dardarummaati tuni jiruu baadiyyaatti jiruun argamne. Jireenya san keessaan as dabre jechaadha. Gaarii mee san keessa takka re'ee tiisuu, loon eeguu fi qonnarraa gara sirbaa kanatti akkamiin tarkaanfatte? Gara sirbaa kanatti baadiyyaa yeroon turetti sirba aadaatiin sirbuu ture. Akkuma ijoolleen gandaa yookaan dardarrii fi dubrii sirba shaakalanitti anis hawwisoo maali sirba aadaa kanaan sirbaa ture. Sana booda immoo walleelee adda addaa reediyoo dhageeffachuudhaan yeroo sanitti sirboonni raadiyoona keessaa naannoo keenyatti raadiyoon dhageeffamu naannoo raadiyoona Hararii. Raadiyoon Harar kana keessaa Alii Birraa walleen baratanii Abdii Buh tokko Alii Shabboo sirboota kanaan raadiyoon keessaa dhageeffachuu. Kana jechuun yeroon gaara mul'ataati garbuu haramuu ture jechaadha. Yaadadhaan mallee Alii Birraa kanaatti taphata raadiyoon Harar kana keessaa galgala isaa 12tti seenaa. Joornaalistoonni yookaan warri yeroo san mana reediyoo Harar san keessa hojjechaa turan Abdii Muhammad, Abdii Kophee, Abubakar Muusaa, Shawal Mangistuu, Hussein Adam warreen kanaa ture jechaadha. Isaan hundinuu amma waan dhuman natti fakkaata rabbi ramataa godhuu fi hin jiran jechuudha lubbuudhaanii. Hussein hoo jiraatu hin beeku. Bara sani banii raadiyoonni Harar kun bara san mi'aawaa ture galgala yeroodhaan ooyiruu keessaa ka'ee achitti gala. Reediyoon tokko xiqqaa tokko jira kan obboleessa guyyaa tokko san dhageeffadha. Walli Alii Birraa kana akka isaa deema Alii Birraa. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinkadee baraan kophaatoo ifira fabultaa hirribaa mi'aawaa. Ani hirriba dabee na himime dawaadaw. Sirba kana ture yeroo sana. Sirba kanaan dhageeffadhaa. Hamileen sirbaa natti cimna keessatti cimaa dhufe. Daran natti ta'aa dhufe jechaadha.
achiin booda gaa kara magaalaatti siquudhaan Alii Shabboo fa'aa wajjii wal baruudhaan Abdii Muhammad yookaan Abdii Qopheetii wajjii wal baruudhaan achumaanii wallisaa ta'etti mul'adhee jechaadha. Hawwiin baadiyyaadha yeroo boqqolloo quufechi bahee haju sanne muuziqaatti na fide jechaadha. Muuziqaatti na fide itti milkaa'ee sadarkaa amma jiru kanarra jira jechuu barbaadeeti. Bara kam magaalaatti galte? Magaalaan tun immoo tami? Magaalaan tuni 83 yookaan akka warra Habashaatitti 75 Dirreedawaadha. Dirreedawaadha. Abdis chumattiin argadhe. Alii Shabboos chumattiin argadhe. Muuziqaan akka ammaa kana osoo hin ta'in bara san gitaara tokko boksii gitaarii tokko qofaan ture. Akkasittiin warra magaalaa ta'uu danda'e jechuun hin danda'a. Akkam jabaa ture baadiyyaarraa gara magaalaatti galuun Dirreedawaan silaa'uu gaafas magaalaa guddoodha akka biyya keenyatti. Aadaan warra magaalaatii fi wanti warri magaalaa godhuu fi warri baadiyyaadhaa godhu waan adda addaati. Jabaa ture achirraa godaananii magaalaa seenuun sun. Baadiyyaarraa kaatee magaalaa seenuudhaaf magaalaan guddoon akka Dirreedawaa suni yookaan magaalaan akka Harartuuni dhugaadha nama jeetii mana tokkorraa baatee mana tokko deebi'uu hin dandeessu fa'aadha. Rakkoodha suni namni akkuma jabatti magaalaa barataa garuu namarra waan hin dhufeef Dirreedawaan ittiin ulfaanne. Guyyaan dura dhufu immoo taaksiileen magaalaa keessa deemtu suni waan if duubaa fi if dura akkanuma deemtu na fakkaata. Lakkaa isin dhiifama. Gara galteetti isin gara sirraa gamana deebitiidha. Ani immoo akkana fakkaatetti tan maree wacha kuteetummaa as deebi'an akkanuma waan akkana deemtu natti fakkaatee turte beektaa. Tii magaalaa baruun ni ulfaata. Haa ta'u sadarkaan amma jiru kana gahee jechuu barbaadeeti. Sakkawuu wayi qaraate Dirreedawaa wallisuudhaaf dhufte moo barnootaaf dhufte? Dirreedawaa wallisuuf hin dhufe. Wallisuuf hin dhufe. Alii Shabbootii wajjin bakki itti wal arganne naannoo baadiyyaa tokkotti aruusa tokko dhufee achitti wal argine sirbinii yeroo duraatiif sirbe ittuma utaaleetuma gara jabinaan duunfadhe ija jabeessarraa sirbin fokkisuudhaan beektaa. Akkasitti walli Alii Birraa sana hiyyaadiin kanaan sirbe sagaleetti yeroo san dura dhagee guyyaa san dura dhagee ati walli isaa ta'uu dandeessaa naa koottuu naan jedhe. Bakka aruusatti? Bakka aruusanitti. Durattuu durii maal jedhan? Hambana dhageenyaa eessaa hirribna qaba tare. Akkasittiin fiigee Alii Shabboo bira dhagee achumaanii Alii Shabboo biratti hafe. Gitaaruma tokkoo fi dibbee tokko hojjanna yeroo sanii afaan Oromootti yeroo akka ammaa kanatti gaa sadarkaa ammaa kana geenye. Barri sun immoo bara golgolaa bara wallisuunis cimaadha. Bara akka feete wallisuun hin danda'amne. Bara aadaa uffattee yoo deemtellee maal abdatee akkana deema je'anii. Bara hedduu faanatee tana si dhuundhumanii yookaan si jala deemanii jechaadha. Bara gamaa gamanaa akka gadamsaa waa ofirraa caqasaadhaa jiraatanii barri sun. Ati akkuma ta'eetuma aadaa kana ittuma dhiibachaatuma turre jechaadha. Isaa warra mootummaa kanas firraa eegaati. Kana keessa baanee as geenye jechaadha. Duuba Alii Shabboo bakka aruusatti gartee ammammoo Dirreedawaa wal geettan maal si gorse takkaa'uu akkamitti akka gara wallee kana dhuftu yaada akkamiin jalqabde sagantaa akkamitti ture yeroo san? Ani amma sirbituu ta'uudhaaf natti hin ulfaanne. Maaliif wallisaa ta'uudhaaf wanti nama dirqu tokko yeedaloodha yookaan immoo walaloodha. Walaloo daran ammoo wallisaa ta'uudhaaf wanni si rakkisaa yeedaloodha. Kana boodatti immoo biitii riitim waan jedhamu tokkotu jira. Afaan warra faranjiitii waan jedhan beekuma akkuma kanaan qabadhe malee maaliif akkuma siin jedhan ani warra garbuutii hin baranne jechuuf hin jedhe. Nutis akkasuma. Riitimii jechuun kuni gaccuu kana beektaa? Isa kana isa yeroo ragadan lafa rukutan kana isa yeroo dhiichisan lafa rukutan kana riitim biitii jechuun kanuma beektaa? Kanarratti deemuudhaaf muuziqaa irraa otoo alan taane natti hin ulfaanne muuziqaa wallisaa ta'uudhaaf magaalaa eegaan seenes natti hin ulfaanne maaliif durumaanin jabeeffadhee cimsadhee magaalaa seenee jechaadha. Yeedaloo baasuudhaaf immoo nan rakkisu. Yeedaloo baasuudhaaf sagalee adda addaa tana baasuudhaaf waan nan rakkifneef anumaaf laaffattee jechuun danda'a. Anumaaf laaffattee
daakaatu bara akkuma bishaan daakuutiin daakaadhaas gahee jechaadha lakki. Gaarii achi Ali Shabboon fa'aa aruuzaa fi mana keessatti sirbuun alatti kaasettii baasuu turan immoo gaafsanii akkamitti uummata wal argaa turan? Ali Shabboon egaa wallisaa hangafa. Alii lamaan jechuun Alii Birraatii fi Alii Shabboon isaan warra hangafaati. Walleen itti sababni itti akka walleetti seennus nu kakaase sirbootuma isaaniiti. Baay'eetti immoo ani namni ani jaaladhu sirboota keessaa wallistoota keessaa hangafticha guddaa Alii Birraatii jechaadha. Sirboonni isaa hedduu dhiisi warra afaan kana beekuu miti warri afaan kana hin beeknilleen muuziqaa isaa kana ni jaalata akkaan argutti. Bara san keessattis hoteelan gurguddaa keessatti muuziqaa isaa dhageessa. Muuziqaa isloo bareedaa laafaa kana wallisaa kan gurra namaa kana nyaanne. Ati isa rabbii wallumaaf uume jechuu dandeessa Alii Birraa kana rabbi wallumaaf akkuma wallisuuf rabbii isa uume isa. Sagalee kana ol kaasee yeroo gad deebisu hoggaa gatteessu akkasitti xayyaaruma akkasii gabbu'eetuma akkasumas suutaa hawwasan fakkaata laan sagaleen isaatti makatte. Amma fakkeenyaaf nindeema biyya feeteen dhaqaa gara feeteen bahaa laga feeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuuf jiruu kiyya hundaa. Bakka gatteessu kanatti akkana agarsiiteessaa jechaadha. Namni akkasii gatteessuu danda'u hin jiru. Isa dhugaan immoo dhugaa sitti himuudhaaf akka saasanitti gatteessuudhaaf hafuuraan naccitanii dadhabadhabeeta. Malee akka namatti tolutti barreessan keessatti isuma kana fakkii godhadheeti hanqaniin muuziqatti seene. Rabbi umrii haa dheeressu gaammallee ittuma jira. Sadarkaa kana gahee jechuuf hin jedhe. Duuba sirba Ali Shabboo bakka aruuzatti agartee hin yaadinii onnoomtee irraa fuutee sirbuu naaf himtee jirta. Duuba gaafa dirree dhawaa dhufte booda Ali Shabboo fi warra kaan wajji wal agarte. Wallee kamiin eegalte gaafa dura isteejii baatee akka weellisaa tokkotti eegalte? Akka weellisaa tokkotti walleen ani dura eegaleen siin fudhachuu hajeeledha. Garuu anis muuziqaadhaaf haaraa waan hin ta'eef muuziqaanis anaaf haaraa waan ta'eef nulachuu waliif keessumaa walitti taaneeti yeroo tokko natti toluu didee kaaseta duraa irratti jechaadha. Kan namni ittiin na beeku immoo gararaas yaamaa kaallee lookoo naannoo maammaari kootuu gaamaa sirba akkanaatiin eegale kan duraa kan itti Oromoon itti waan dhageeffattoonni keenya ittiin na baran sirba kanaa jechaadha. Kadir Sa'iid eenyu guusin jedhan gararaas itti beekamu. Achiin booda wallee hedduutu dhufee shaggooyyeen walleen baraneen wallee akka shimbira ayyaantuu wallee akka oduu dharaa dhugoomsitee wallee akka aabaa'oo wallee akka geerarsaa sirboota baay'ee dhagaa haga ammaatti kaasetta 11 irraan jira. Akkuma galaanaatti daakaa as ga'e jechuun ni danda'a otoo ittiin rakkatin. Gararaas kana eenyu si barreessa? Gararaas kana anumaatu barreeffate guyyaa gararaas kun magaalaarra oolu abdii qopheetii wajji wal barre dirree dhawaatti jechaadha. Kaasenni kun guyyaa san magaalaarratti bahuusaati. Kadir Sa'iid hinaan jee namaatu qubanatti laateen agarsiise kun kanarra wallee baase sun gurbaa kana jedhanii. Kadir Sa'iid hinaan jee anaan jeen wallee siitaatu anaatu qaba. Sagaleen keenatti tolee jira je deemalra waliin ollaanaan jee akkasitti isaa wajjin oolle guyyaa san shimbira ayyaantuu natti kenne walleen abdiin dura natti kenne shimbira ayyaantuudha dura abdii qophee rabbi rahmataa godhuufi walleen isaa wallee abdii qopheen natti kenne tan duraarra shimbira ayyaantuudha achiin booda isumaa wajjin karaa dheeraa deemaa dhufe. Mee shimbira ayyaantuu kana wayiin dhagahee natti tola.
gargar ba'uu nama jaaja hamaa jaalaloo lameeni fonkoo moggaa muree hambisee fagootti abudoo dhabummaan fonkoo na qunnamsiisii galatanaa ta'ee siif dhihoodhaati fagooni fageenyi nu mure addaani oduu isiillee ndagayu gurraan humaa wallaalee yaadan jaamee dhama'e umnaan yaa shimbira toodhaamsa koona geessi jaalalleetoo na qunnamsiisi waliin nu dhiheessi amna fagoo jettee karaa hin deebi'in bikkaan ga'i malee onnee qalbiin toosii wajjin deemanii ergesiin dabaale dafiinaa ndakkabii akkaan kabsadhuutti beenumee yaanni natti duulee asiin deemii qaceele tulluu gamaa saniin garagale rakkama koo kana laale ifnaa qabii dhibaminaa tole yaa shimbira toodhaamsa koona geessi jaalalleetoo na qunnamsiisi waliin nu dhiheessi mukaa kallii midhaan mi'aawaa qaban daawwachaa soorachaa sulula gadi buutaa raddaafi raarota walakkaan dabarta laggeen kattaa murteeti fuuldura qajeeltee deemta dhiiftee ooyirotaa yoo rabbiin taatee jiruun wannumaa agarra ijaani ammasuu salaamnaa ji'iini namaa mukaa citaa hundaan yaa shimbira toodha hundaanaa dubbisiiti hawwiitoo geessii fi wal nu qunnamsiisi. Egaa dheeraadha. Duuba abdii qopheen namaafin barreesse waan kanaa duuba jira jedhee waan si hime qaba. Yaanni isaa akka nama hubadhutti qabsoo keessa jira, dhaamsa gugurdaa keessa jira, dubbii jaalalaas fakkaatti. Waan inni si hime jira moo hoo kadeersa walleen tun siif taati jedhee masitti. Siif taati sagaleen teenaa taate. Walleelee siif ta'u anaatu siif laata akkana fakkaatutti hegeree fuulduraa keetii keessatti jireenya akka kan fuulduraa kan wallee keessa jirtu keessatti wallee siif taatu hamma lubbuun jirrutti anaa qabaadha jechuun sagaleen tuni akkaataa warri baadiyyaa itti waayaamuu fi akka itti warri magaalaa itti waayaamu adda. Warri baadiyyaa kun yeroo waayaaman yeroo wayitti lallaban yeroo gaara manni isaaniis baadiyyaa akka beektu akka magaalaa irratti walitti dhihoo miti tokko gaara gamaa tokko gaara gamaati gooroo gamaa dhaabbatee gooroo gamaati waliin waanyi tokkotu jira gabaaboo malee madeelaaloo hoyaaleela gudima lo'oda baadiyyaa jechaadha sigilee caccabsuu irratti amma amma waan baadiyyaa ta'u kanaaf sagaleen teenaaf taatee wallee siif taatu anaatu qabaadhatti shimbira ayyaantuurraa wal eegallee anaa fi abdi otoo addan bahini rabbi raamtaa godhuu fi maayyii irratti amma innis bakka isatti dhiite bulee jechaadha. An kophaa fi gaarii duuba shimbira ayyaantus argatte gara raasiis gadi bahee achi duuba maaltu ta'e? Achi booda akkuma siin jee akkuma galaanaatti anaaf abdii wal gatiin dhiifanne abdiis anumaa wajjin anis abdumaa wajjin akkuma makiina dhangagoo biyya haaraa Dirreedawaan beektaati. Takka hin deemne. Beektu gaara dhangagoo kan jedhan tokko jira dhangagoo konkolaataan kun akkana siin jaalan. Anaafis akkasumatti shimbira ayyaantuu kanaa waliin asiin uffata daaree farshoo haanfatanii obboleessa koo yaa garaa gudee maal maalii kana keessa geerarsa kana keessa 91 geenye hamma 91tti hojii dhuunfaarra turre gaamma. Mee farshoo haanfatanii machaa'uu kana
maaliif sirbite? waan tokkotu jira seenaa wallisaa keessatti wanti jiru asoosama waan jedhaniitu jira. Asoosama tokko waan sirra ga'e wallista, kan lammadaa hiriyaa keetirra waan ga'e waan ijaan argitu irraa wallista. San ta'uu baannaan immoo hawaasa kana keessa yookaan jireenyuma addunyaa kanarra wanti akkanaa jiramoo hin jirudha. Yeroo kitaaba barreessanis yeroo fiilmiin hojjetamus akkasii beeki. Libba walladhi isaa warri habashaa jiru kana. Amma shimbiraayyaan tu'ee fudhatte fakkeenyaaf yaadaan siin bobbaati. Dhageeffachaa akkana yoo ilaaltu manneen babbareedaan baadiyyaa keessa bakka meeqa jira, gaarii dhedheeraan bakka meeqa jira. Si gala? Tulluu karaa dheeraa firii mukaata shimbirroon nyaachaadhaa kanarraa kaatee sanirra qubachaa guyyaa kana fiigaa ooltu kana si argisiisaa jechaadha. Laggeen yeroo dubbatu laggeen kun akkana si duraa mul'ata. Farshooni amma namni sababa farshootti jireenyi isaa jeeqamu meeqa hedduudha jechaadha. Nama tokko wajjin wal lolte akka waan achi dhaqee lubbuu biraa bitatee dhufutti na barbaaddatte galgalaan sii dhufaan eegi siin jaa xiqqi cadheen sii dhufaan eegi siin jaa. Kun immoo maallaquma taphachuu malee akka waan tokko namaaf bu'aa namaaf hin qabaanne maallaquma fixuu yoo ta'e malee. Isa bira dabree maatiin isaa jeeqamteeti ollaan jeeqamaa jechuudha. Halkan wayita namni rafee dhufa waan silaa hin barbaachifnetti ka'ee mana keessaa jeequmsa kaasa. Ollaan immoo ijoollee fi niitiin iyyinaan bahuun isaanii rafiitirraa kaanii qaboo dhaqqabaa warra kana jechuun isaanii nafu. Kana kanaani qaanfachuu fi jajuu duudatti galchiti awaayoon isaan ooltu mana isaa keessatti niitii yookaan ilmaan ul'eenga fudhata ollaanis dirmachuu yoom hirrii barkataan achirratti. Mee warra nu dhageeffachaa jiraniif tarii warra farshoo aanfatu waan dhagaara ta'a. Dhaamsa kana yoo irra deebitee nu dabarsuu dandeette sagaleedha. Asirratti akka dhiifumaatti wanti jechuu barbaadu maali? Farsoon kun akkuma jimaan harar kanatti jimaan kun hojiidhaaf qaama nama uwwisanii itti fayyadamanitti naannoo biraatittis akkuma hojiidhaaf akkuma isatti fayyadamanitti. Akka seeraatti immoo alkool jechuun irra ture beeki. Alkool. Farshoo aanfatanii machaa'uun keeshaa fi duwwisuudha malee dhiirummaa namaan ida'oo. Farshoo aanfatanii machaa'uun keeshaa fi duwwisuudha malee dhiirummaa namaan ida'oo. Jalqaba yoo seenoo irra guddaan namaa kan dabaltuuf seehaa machaa'uun dhiirummaa takka yookaan kophaa. Hiriyaasaa wajjin farshoo xuuxu seenaa bocolachuuf badii. Waan kanaa jedhe beektaa? Gaariidha. Kana keessa. Inumaa duubatti nu deebifte mee yeroon keenyas gabaabachaa jira. Gaafan an ijoolleedha waan qabsoo Oromoo fi waan Oromummaa tanaa fi keessan immoo dhaaba Oromoo hangafa waan adda bilisummaa gaafa dura barannu sirba ABO jedhu tokko jira. Sirba sana gartee ati qawwee fannifattee waraanni immoo naannoo san jira. Mee sirba san irraa eenyuutu si barreessee fi eessatti immoo akka waraabame yoo ni dandeessa? Ibre bilisumma
sirbi kunii namni naa barreesse Abdii Mahammadi. Abdii qopheedha jechaadha rabbi raamtaa godhuuf. Dadaratti naa barreeffame dadar jirra yeroo san. Walaloon Abdii iyyatalammoo anaatti dalagate. Bakki itti waraabe immoo baddannoodha. Gabrummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture hiddaan fonqolchite darbuuf gaamaa qeleef qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin lalisee si tolee durkan Oromoota fonqolchaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa. Umurade mama ibsa khara wala bumaduka mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatinadaka abao azala falmata babo ya faji falmata babo fabo ibsa khara wala bumaduka mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatinadaka hoggana Oromo mijuka bisaota bifle bilisumma dure murti guuta dhaba kho wala ba kankam ne diddiba kara kanke kofa kan qabne daddaba fajji kee jalatti hiriirran hundi wala bummaa keenyaaf si qofaan nu abdii ibsaa karaa wala bummaa dhugaa mul'isaa bilisummaaka kalacha Oromoota si qofaa wala bummaati. Tina dhaqaa jechuudha. Magale irena yanu kachale inabashita kodawansi male iriya jolu shagyola kiya bisintalash yakadimat bururuke huma hideti yanda yashim dugumati onera rasasa tukakasa dira tutukakasa tutukena kaseka agarako naraseka